obbo Abdii Raggaasaa ka waggaa 2 hidha jiranii fi hidhaa hiikamummaa murtiitti murtaa'ee ture hagammaa hidhaa hin baane jedha bukatoon isaa obbo Tuulii Baay'isaa. Arraa obbo Abdiin gadhiifamee jechuun miidiyaa hawaasaa irratti namoonni haasaa turan ta'ullee dhugaa hin taane himan. Obbo Abdiin ergama murtiitti gadhiifamee qaamolee nageenyaan butame maatiif bukatoon quba hin qabne himu. Waggaa 2 guutuu bukaatoo kan duukaa dhaabbachaa jiranidha. Namoonni muraasni gara fuulduraa gara jalqabarraa wajjin ture booda namni dhufee waggaa 2 kanatti wajjin ture gaafa bilisa ta'u maaliif wajjimaan ture booda garuu bakka beekametti kan hin dhiisne argaan turre garuu dabalanii dinqaa ganama bakkatti kan itti fuudhanii ba'uu isaanii qofa dhaga'eera. Iddoo garagalaan kana fuudhanii ba'anii jechuun dhaga'e. Inni dhugaa ta'uusaa mirkaneef. Achi ba'uu isaanii dhaga'eera. Baasanii agarsiisanii iddoo biraa geessanii garuu waan hin bareedu. Tole ofii kominikeeshiniin isaan waliin qabdan kan adda cite erga adda cite hagam ta'a jechuudha. Odabajji 17 bilisa ba'an isaanii gaafasuma manee hidhaa gadhiisee achuma balbala irraa fudhatanii badanii erga gaafa sanaatti qaamaa waliin argine namni tokko yaalabdii wajjin maatiin itoo hin argine abukaata waliin argine filatamiin waliin argine. Hoogganaan sabquunnamtii Abaa'oo obbo Lammii Gammachuu obbo Abdiin akka gadi hin dhiifamne mirkaneeffachuu BBC'tti hime. Waan nu quba qabnu amma dhuguma miidiyaa hawaasaarraa dhaga'aadha turre. Haa ta'uti garuu jaalabdiin ammas hin hiikamne. Jaalabdiin kana dura mooraa leenjii waraanaa kan galaan jirutti hidhamanii akka turan namni quba ni qaba ji'ootaaf. Amma garuu jaalabdiin hin hiikaman osoo hin taane akka hamma qulqulleeffannetti Komishinii Poolisii Oromiyaa fidamanii achi oolanii san booda gara waajjira poolisii galaanitti deebisuu isaanii qulqulleeffannee jechuudha. Malee jaalabdiin hin hiikamne. Durtaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el xalayaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii UN'if barreessaniin humnoonni isaanii naannoo Amaaraa fi Affaar jiran gadhiisanii akka ba'an ajaju ibsa. TPLF murtee kan fudhatteef waldhabdee mootummaa waliin jiru karaa nagaan furuu fi karaa banuuf jedhan. Dabratsiyoon xalayaa UN'if barreesse kanaanii TPLF yaada tattamaa waraan dhaabuu kan mariin itti aanee geggeeffamuu dhiyeessee jedhan. Gareewwan waraana Tigraay daangaawwan Tigraayin ala jiran gara daangaatti akka deebi'an ammuma hojiirraa akka oolu ajajeeraa jedhan Dr. Dabratsiyoon TPLF murtee kana akka fudhateefis waldhabdee mootummaa waliin jiru karaa nagaan furuuf karaa saaquufi jedhan. Dabratsiyoon xalayaa UN'if barreessan kanaan TPLF yaada tattamaan waraana dhaabuu kan mariin itti aanee gaggeeffamu dhiyeesseeraa jedhan. Hawaasni addunyaa sagalee guutuun akka naannolee ollaa keessaa baanuuf nu gaafachuu isaa dhageenyeerraa ka jedhan dursaan TPLF mootummaan Itoophiyaas gaaffii wal fakkaatu dhiyeessuu himu. Uummanni Tigraay beelaa fi haleellaa diroonii dabalatee rakkoo hamaa hin dubbatamne keessa jiraachuu xalayaa isaanii kanaan ibsaniiru. Dabratsiyoon hojjennoon finciltoota TPLF kun kan dhaga'ame torbanoota muraasa darban keessa bakkeewwan baatii adoolessaas naannolee Amaaraa fi Affaar keessa finciltootaan qabamanii turan humnoonni mootummaa federaalaa harkatti deebifachuu hordofeeti. Haa ta'u malee humnoonni keenya ammallee cimoof kan hin mo'atamnedha kan jedhan Dabratsiyoon waraanaan mo'atamuu waakkataniiru. Dhaggeeffattootni ammoo gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan Suudaanitti namoonni 100,000 lakkaa'aman guyyaa fonqolcha mootummaa didan yaadachuuf magaalaa Kaartuumitti hiriira mormii ba'an. Didaan uummataa bara 2019 pireezidantii duraanii biyyatti gadheera bulchee Omar al-Bashir aangoorra buuse ture. Hiriirtonni ammaas tanaan hooggansi siyaasaa biyyattii guutumaan guututti siivilii ta'uu qabaa jedhanii gaafachaa jiran. Humni waraan Myanmar adoles dabree ajjecha jumlaa namoota nagaarraatti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 40 ta'an ajjeefamuu qorannoon BBC ibse. Kanneen ijaan arganii fi ajjecha kanirra lubbuu oolan akka jedhanitti loltoonni ijoollee umrii gan 17 keessa jiran jiraattota erga walitti qabaniin booda dhiirota baasanii ijjeessan. Erga ajjeefamaniin booda bool sirnaan hin qotamne keessatti awwaalamuu himan. Nigeeriyaatti dubartiin miseensa loltuu biyyattii gaafii fuudhaa yookiin gaa'ilaa miseensa birarraa dhiyaateef heerumaaf wadda galuuf to'atamte. Viidiyoon loltoonni kunneen qubee wal jijjiiran miidiyaa irratti erga bal'inaan qoodameen booda hidhamte. Raayyaan ittisa biyyattii akka jedhuutti dubartiin tun kan uffata loltoota ofirra qabdu waa'ee jaalalaa keessa galuun seera cabsitee jedhan.
Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa hunda hammat geeggeessuu fi Komishinii hojii kanaa olaantummaan hojjetu hundeessuuf murtee paarlamaa isaa dhumaa eeguutti jira. Qaamolee marii kanaatti akka hirmaatan fedhuu fi yoom akka geeggeeffamu mootummaan Itoophiyaa if gochuu baatullee dubbiin kun dubbii ijoo ta'ee jira. Ogeeyyiin BBC'n dubbisee mariin kun bu'aa barbaadamaa akka fidu warri hidhataniilleen hirmaachuu qabu jedha. Haal duree marii kanaaf mijata ta'an biroon akka qophaa'an qabu himan. Galaana Balaayee gabaas qaba. Paarlaamaan Itoophiyaa yaa'ii kamisa darbe geggeessee tureen wixinee labsii Komishinii marii biyyaalessaa hundeessuuf dhiyaate irratti mari'atee yaada dabalataa irratti kennuuf koree dhaabbii dhimma seeraa haqaaf dimookiraasiitti qajeelcheera. Wixineen Komishinii marii biyyaalessaa hundeessuu kan ifa ta'e koreen hojii raawwachiiftuu dhaaba badhaadhinaa barbaachisummaa marii biyyaalessaa hunda hammataa gaggeessuutti amanuun ibsamuu fi sana boodas manni maree ministirootaa wixinee dhiyaate raggaasee gara paarlaamaatti qajeelchuu hordofeeti. Ammaan tana waraana waliinii waggaa tokko oliif turee fi badii guddaa geessisaa jiru keessa yeroo jirtu kanatti dhaabbilee idil addunyaa dabalatee humnootni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiranis barbaachisummaa isaa irra deddeebiin kaasaa jiru. Amma mootummaan marii kana gaggeessuuf komishinii hundeessuuf ta'uun isaa faara gaarii ta'uu ogeeyyiin qorannoo dhibdee furuu fi marii biyyaalessaa qindeessuutti beekaman BBC'tti himaniiru. Londanitti siyaasa walitti bu'insaa qorachaa akka jiruu fi wal dhibdee furuu fi nagaa ijaaruu irratti hojjechaa akka ture dargaggoo Barakat Dirribaa mariin kun barfateera jechuun waraanni waliinii hammaataan amma jiru mariin furamuu ka danda'u akka ture hima. Mariin biyyaalessaa hunda hammataa fi hirmaachisaa ta'e gaggeeffamuu dhabuun uummata gidduutti wal qoodinsa uumeera. Walitti bu'insi hedduun keessa jirus kana gochuu dhabuurraa madda. Barbaachisummaa isaarraa gaaffiin hin jiru. Inumaayyuu ni barfate. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa kana yoom gaggeessuuf akka karoorfate hirmaachisummaa marichaa fi dhimmoota kaan irratti BBC'tti akka dubbatu irra deddeebiin aangawoota dhimmi ilaallatutti bilbilus deebii argachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee paarlaamaa Itoophiyaatti gaafatamaan mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee paarlaamaatti dhiyaachuun waa'ee wixinee komishinii ijaaruu yoo himan dhibdee hayyuuwwan biyyaa gidduu jiru furuun sirna dimookiraasii ijaaruuf mariin akka godhamu komishinii kana ijaaruun akka barbaachise himaniiru. Komishinichi dhiibbaarraa bilisa ta'ee akka dalagu ka taasifamu ta'uu fi waggaa 3 akka turu ta'ee hundaa'ee akka barbaachisummaa isaatti dheerachuu akka danda'u himaniiru. Ofii amma haala biyyattii keessa jiruun marii kana gaggeessuuf haalli mijataan jira jennee ka gaafanneen ogeessi keessumaa waggoota 3 darban marii biyyaalessaa gaggeessuu irratti hojjechaa turanii fi amma nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan kana jedhu. Tartaaree mistrust በጣም ዶሚኖ ይታርጓል amma siyaasa Itoophiyaa shakkiin dhuunfateera. Kanaaf jalqaba amantaa uummataa uumuun barbaachisa. Sana gochuuf warra hidhaman hiikuun dhaabbilee paarlaamaan shororkeessota jedhaman labsiisan irraa haquun gara mariitti dhufuun mariin biyyaalessaa eegaluun dura waraana dhaabuun ni barbaachisa. Haala waraannii fi shakkiin jiru keessatti marii biyyaalessaa gochuun hin danda'amu. Amma gama paartii biyya bulchuun wanti abdii ta'u xiqqoon kan mul'atu jira. Marii isaanii bakka adda addaa osoo hin dhagahin hin haftu sanirraa mootummaan murannoo qabaachaa akka jiru wanti akeeku jira. Dargaggoo Barakat gama isaan marii biyyaalessaa hundammataa gaggeessuuf ammaan tana haal dureewwan barbaachisan jedhan keessaa dhukaasa dhaabuu fi namoota siyaasaa hiikuun keessatti argama. Mariin biyyaalessaa qaamolee siyaasaa hunda walitti fiduutu irra jiraata. Isa dura garuu akka amantaa kootti marii biyyaalessaa hundammataa hirmaachisaa fi bu'aa qabeessa gochuudhaaf amma haalli jiru mijataa miti. Haala mijataa uumuudhaaf immoo waraanni adeemaa jiru wal qabatee dhukaasni dhaabbachuutu irra jira. Namoota siyaasaas hidhaarra jiran hiikuun ni barbaachisa. Amma dura mootummaan qaamota marii biyyaalessaa keessatti akka hirmaatan fedhu keessa paarlaamaa biyya gareeleen shororkeessitootaa jedhaman TPLF waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas qaamoleen hidhannoon socho'an akka hirmaatan kan affeerre ta'uu ibseera. Mariin hooggansa komishinii marii biyyaalessaa ni hundeeffama jedhamee eegamuun godhamu qaamolee kana ni hirmaachisa moo hin hirmaachisu ka jedhu irratti hagaammaatti gama mootummaan wanti ifatti himameen jiru. Haa ta'u malee ogeeyyiin BBC'n dubbise kunniin mariin kun galma barbaadame fiduuf hidhannoon ka qabsaan dabalatee humnoota siyaasaa hunda hirmaachisuutu irra jiraataa jedhu. Maddi oduu Tarkii Aanaa Duuluu deetaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa
Ambaasaadder Reedwaan Huseen kadhiyoo yaa'ii Tarkiif Afrikaa irratti hirmaachuuf Istaanbul turan waliin dhimma marii biyyaalessaa irratti gaaffiif deebii taasisee ture. Ambaasaadder Reedwaan mariin kun heera biyyaa wayyeessuurraa hanga riifarandamii hiree heegaree murteessuutti imaluuf hiree akka uumu himaniiru. Haa ta'u malee TPLF qaama marii kanaa ni ta'a yaada jedhu yoo deebisan kana irratti deebii kennuun ni ulfaataa jedhan. Gareen kun qaama uummata Tigraay bakka bu'u isa tokkicha miti jedhanii yoo gareen kun waraana isaa hiikee hooggantoota yakkaan barbaadaman dabarsee kenne hireen keessatti hirmaachuu jiraachuu akka malu ibsan. Ogeessi dhimma marii biyyaalessaa irratti hojjechaa turanii fi eenyummaan isaanii akka dhoksinuuf gaafatan kun qaamoleen gareen affeeramanii kaan keessaa hambifamuun bu'aa eegamu hin fiduu jedhu. Qaamni hunduu yoo dhufan gaariidha. Haa ta'u malee warra hidhannoon qabsaan osoo hin hirmaachisin warra as Finfinnee jiran qofa yookaan kan boordii filannoon galmaanii fi qaamolee kaan waammatee kan guutu yoo ta'e achuma lafa dheetu ta'a. Sababni isaas rakkoo amma biyya keessa jirtuuf tokko kan hiree qabu warra hidhannoon qabsaa'udha. Godin kan baate xambarroo magaal duramee keessatti daktaroonni xannacha kiiloogiraamii 20 dubartii ulfoo keessa baasuu himan. Haadhi ijoollee ja'atuun ji'ootaaf dhukkubsachuu himti. Xannachi gadaamessa keessatti ba'e kuniin hedduu miidhuu BBC'tti himti. Tageessach Dessaleeny opereeshinii kanaan daa'imsii fi gadaamessa dhabdee garuu dhukkubbiin duraan turte amma hin jirtu jetti. Baay'ee rakkisaa ture. Dubbachuuf iyyuu ni cima. Ciisuus socho'uus hin danda'uun ture. Bakkan taa'ee lama ta'anii na kaasuu ture. Namummura. Na dhukkubas ture. Baay'isee rakkisaa ture. Erga operaasiyooniitiin booda immoo dhukkubbiin tokkollee hin jiru. Nagaadhaan rafeen ka'a. Amma bakka baqaqsanii wal'aanan qofa wanti xiqqoon jira malee keessa wanta akka hin jiru. Amma of danda'een socho'a. Ogeessi wal'aansa gadaamessaa Dr. Abinet Adanee kooppareeshinii kan tolche dhibee kan irraa of ittisuuf dubartoonni waggaa keessa yookiin ji'aatti ilaalamuu qaban jedha. Rakkoo xannachii kun haadha tanaatti fidee akkanaan hima. Yeroo gadameessi banamu xannacha baay'ee guddaatu ture. Isa biratti ammoo ulfi ji'a ja'a jira. Xannachi gadameessaa carraa inni gara kaansariitti jijjiiramu olaanaa waan ta'eef ijoollee ja'a waan qabduuf isheef maatii ishee amansiifnee keessaa baafne. Xannachi sun ammoo guddina ulfaa irratti dhiibbaa taasiseera. Xannachi kun waan ishee dhiibeeruuf haati kun torban ja'aaf hin rafne. Ulfis akka hin guddanne ukkaamsee qabee ture. Ulfichi mataan isaayyuu giraamaa 650 ni ta'a. Sadarkaa hospitaala keenyaatti wanti akkasii hin baramne. Du'uu isheerra kan jedhu yaadneeti tarkaanfii kana fudhanne. Adeemsi wal'aansa kanaa sa'aatii 8:10 hanga 11 ture. Walumaa galatti gara sa'aatii 3 fudhateera. Jalqaba marrummaan isheeyyuu hin mul'atu ture. Gara duubaatti siqe. Yeroo bannutti wal qabatee ture. Dura xannacha baasnee deebinee gara gadameessaatti deebine. Isaan booda wanta jiru mara baafne. Yeroo baay'ee xannachawwan hormoonii akkasii ni mudatu garuu namoonni yeroo baay'ee of hin ilaalchisan. Kanaaf ji'a ja'aan yookaan waggaatti illee taanaan dubartoonni deemanii of ilaalchisuu qabu. Osoo kan fiixee gadameessaa ta'e ni beekama ture. Xannacha kana keessoo gadameessaatti mudatu kun garuu amalli isaa dhokataadha. Yeroo guddatu takkaadhumaan amala dabaluu qaba. Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isiniin jenna. Oduu dabalataa Facebook keen BBC Afaan Oromoo irraa laala kaallee website keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Mammaansi galgal kanaa jarjaraan Reeyinorat jedhan. Hiikaan isa maanii kooment keessan nu beeksisa.